jaalalleen kee heerumteetti naan jedhanii. Itunaaf wayyina dirma dhugaa yoonaa si waame Mawlaana si waame Mawlaana. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanin dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti seeraan baradhee ergan xumuree booda qabxiin maatirikillee naaf dhufee gara yuunivarsiitiitti imaleen ammallee qabxii olaanaadhaan xumureen barsiisaa yuunivarsiitiin ta'e haalota hiriyoonni koo na gorsaniinis yeroo booddee barnoota digirii lammaffaa koo ergan baradhee booda hojii kiyya jijjiirradheen baankii dalaguun eegalee ergan barnoota digirii jalqabaa koo xumuree hojii jalqabee waggaa 6 xumureera. Maatiin koo hojjettoota mootummaadha. Haatii fi abbaan koo bulchiinsa magaala keenya keessaa hojjetu. Ana waliinis ijoollee 7 godhataniiru. 7 keenya keessaa namni 4 barnoota isaatti ana dabalatee qaxaleedha. Kanan dhaladhu sadaffaa irratti yeroo ta'u haa ta'uutii garuu yaadaaf amalaan akka hangafaatti ilaalama. Jaalala kanan jalqabee yeroo barnoota koo kutaa 10ffaan baradhuun ture. Mucayyoon jaalladhee gaafachuuf garuu waggaa 2 kutaa 10ffaa fi 11ffaanatti fudhatee baran kutaa 12ffaa baradhu gara fedhetti haa ba'u jedheen gaafatadheen isheen illee akkan ishee jaalladhe dursitee narratti bartee waan turteef as qabaa achi qabaa malee tole naan jette. Kanaan jaalala jalqabnee kabaja dhiirummaa koo'anis kabaja durbummaa ishee seenis baruma kana walirraa gaggeessinee akka amantaa keenyaatti kanaan booddee walirraa addan baanu jennee maatiin koollee maatii barate waan ta'aniif qormaata kutaa 12ffaa akkuman xumureen bor haati manaan kiyya fuudhu ishee kanadhaa bakka argitanitti naa kunuunsaa naa dubbisaa jedheen maatii koollee beeksifadhe. Eega sanaa abbaan koo haati koo mucayyoo kanaaf kabaja addaa kennanii fi ana waliin guyyaa guyyaatti walii bilbilaa ganna firiin intaraansii nuuf dhufu haala ajaa'ibaan waliin dabarsaa erga turree booda gara yuunivarsiitiitti imala koon taasise. Kan nama ajaa'ibu guyyaa jalqaban deemee damma bassoo foon gogaa yookiin immoo qoonxaa maatii dhoksitee naafiitee korojoo kiyya keessa naaf goote. Waggaa lammaffaas waggaa sadaffaas akkanuma dur dubartoota kaan waliin yeroon ishee madaalchisu gama tokkoon gaarii gama tokkoon hir'uu taatee natti mul'atti ture. Erga tolinaan jettee jaalala ho'aa waliin dabarsu eegallee garuu funyaan ija shurrubbaa mudhii addina hojjaa dubartiin isheetti naaf gittee anaaf taatu lafa kanarra gonkumaa hin jirtu jedhee sammuun koo amanee fudhate. Guyyaa qormaatan seenu ergaa gabaabaa yookiin immoo bilbila waliif hin bilbille taanaan anis otoon milkaa'in hin baha. Halkan ishee bilbileen sagalee ishee dhagaheen hirribatu na fudhata. Ganama mana amantaa yeroon deemu bilbila koo fuudheen kanaasa'u jalqabe ishee waliin yooma maallaqa bilbila keenyarraa dhabnellee koolmii baakkii si'a sadansaa kan jalqabaa akkam nagaa jirtaayi kan lammaffaa si yaadee sin jaalladhaa kan sadaffaa immoo nagaan naaf turii hanga kaardiin guuttadhutti jennee waliif gallee walii ergaa turre. Itunaaf wayyina dirma dhugaa yoonaa si waame Mawlaana si waame Mawlaana. Bifa kanaan barnoota waggaa sadaffaa isa xumuraa barachuuf yuunivarsiitii akkuman seenerraa kaasee barattuun dubaraa barnootaan akkan gargaaruunii na jaallachuuf illee fedhii qabdu baay'ee natti dhiyaachuu jalqabdee akka carraa otoon ishee waliin dubbisuu jaalalleen koo yoonaaf bilbilte bilbila jalaa kaasuu lakkoofsa bilbilaa isheetiin ergaa erguu fi arrabsuu ni jalqabde. Jaalalleen kiyya hanga dandeessu hariiroo kiyyaa fi hariiroo ishee
ishee erga adda baafattee booda haa ta'uutii garuu mucayyoon kun anarraa yeroo adda baatu waa'ee koo waan hin taane ishiitti haasa'uu waan jalqabdeef sanuu yuunivarsiitii taa'ee siif amanamaayii otuma ana miti ta'eeyyuu dubartii gara biraa akkamitti dhiisaa ani garuu wanti dubartii tokkoof galuu qabu waa'ee dhiiraa irratti galuufii qaba jedhee waan hin amanuuf obbolummaadhaan sitti himee yoo feete waliin ta'ii yoo feete immoo dhiisii suuraallee siif erguu nan danda'a jettee yeroo daree keessatti haasa'u yeroon dubbisu jaalallee koo akka lubbuu kootti jaalladhuuf ergitee jaalala ishee narraa hir'istee sanaan booddee bilbilas na jalaa kaasuu diddee walitti bu'iinsi gidduu keenyatti uumamee bara eebbaaf seemisteerri tokko natti hafu yaada jaalalaan gangaladheen takkaa barumsaa takkaa jaalala otoon jedhu sammuu koyyuu dhabeen oolee waa hedduu dagachuun jalqabee barnoota addaan kutuun filannoo natti ta'e otoo jiru hiriyoonni koo na waliin baratan lakki kana ta'uun qabu qabxii gaarii hanga kanaa otoo qabaattu duubatti nu biraan deebitu naan jedhanii na gargaaranii qabxii koo eeggadheen akka eebbifamu erga na taasisanii booda eebbifameen mana yaalaa deemee wal'aanameen gara sammuu kootti hanga tokko deebi'ee jaalallee koof bilbiluu yeroon eegalu bilbilli ishee na didaa hiriyoota ishee yeroon gaafadhu kunis sunis hin dhageenye moo jedhee naaf deebisaa anis maal yeroon jedhu jaalalleen kee heerumteetti abdii kutadhu naan jedhanii suuraa ishee natti argisiisanii sanaan booddee lakkoofsa bilbilaa qabatteetti naan jedhaniiniin lubbuu koon balleessaa yookiin immoo naaf kaasii maaliif anarraa adda baate maaliif heerumte jedhee yeroon gaafadhu suuraa mucayyoon nu waliin barachaa turte akkan ishee jaalladhu barnootaan akkan ishee gargaaru barbaaddu suni ergitee fi gara suuraa 50 wayii feesbuukidhaan naaf ergite lakki dhugaan jiru kana miti maaliif ariifattee jedhee yeroon gaafadhu ani deemeeraa daandii gaarii siifan hawwaa kanaan booddee bilbiltee jireenya koon jeeqiin jettee bilbila narratti cufattee battaluma kana dhibeen dagachuu koonatti ka'ee mucayyoo akkana na goote kana ajjeesuudhaaf torbee lama biyya ishee deemeen barbaade booddee maatiin koo na tasgabbeessanii inumaa mucayyoo sana waliin akkan araaramu walitti akkan dhufu na taasisuu eegalanii akka carraa isheenis otuu fagoon deemiin magaaluma yuunivarsiitii ani baradheetti hojii qacaramtee hojjechuu eegaltee waan na gooteef dhiifama na gaafattee mooraa tokko keessaa mana kireeffannee fedhii ishee kaleessaaf jochaa turte raawwadheefiin jireenya hin taane waliin jiraachuun eegalee. Itu naaf wayyina dirma dhugaa yoonaa si waame Maulana si waame Maulana. Otoon of jibbuu fedhii kiyya malee dabalataan jaalallee koo jalqabaa dagachuuf waggaa 4 waliin hin dabarsee sanaan booddee garuu wal fuune malee jettee baasii guddaa na baasistee gaa'ela waliin dhaabbanne haa ta'uutii garuu gaa'elli keenyi jalqabumaayyuu fedhii nama tokko irratti qofa irra caalaa kan hundoofte waan taateef nagaa argachuu dadhabne haati manaan koo kun kanan qabu ol na dhiphisaa oolti waan jireenya kanaa wanta na gargaartu hin qabdu gatii mana kiraa nyaata uffata waan hundumaa anatu danda'a mindaan ishee yeroo tokko tokko kan koo caalaa haa ta'uutii garuu bakkatti na deeggartu hin qabdu guyyaa mana oltu nyaatallee seeraan qopheessitee nan eegdu ayyaanni yookiin immoo maatii ishee bira dhimma tokkoof kan deemtu yoo ta'e maallaqa na liqeeffachiistee idaa keessa na galchitee bira geessee dhufti kanumaanuu ni gaha ni dhaabbata otoon jedhiin guyyaa tokko tokko walirraa adda ba'uu qabnaa jettee na gaafatti ulfina gaa'elaa turtii waliin dabarsinerraan miidhamuu jaalala kiyya jalqabarraan kan ka'e lammata akkan miidhamu natti dhaga'amee lakki kuni ta'uu hin qabu jedheen ishee kadhadhaa na boossistee mataa na dhukkubsitee na dhiphistee na rakkistee waggaa 2 erga waliin hin dabarsee booda gara fedhetti haa ba'u jedheen dhalas waliin waan hin godhanne
dubbanneef walirraa adda bahuuf waraqaa mana seeraan galfadhe. Baatii lama booda yoo Rabbi jedhe naaf xumurama. Amma garuu maaloo kanaan booddee sin balleessu hireedhaan waliin jiraanna jettee na kadhachaa jirti. Meeshaa hundumaa fudhu ofiif nagaan barbaada jedheen manas addatti kireeffadheen jiraachaa jira. Haa ta'uutii garuu bultii diiguun sirrii miti naan jedhanii maatiin koo na mormaa jiru. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan ani maraachuuf hin jiraatii yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti. Itu naaf wayyina dirma dhugaa yoonaa si waame Moolaana si waame Moolaana. Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleessi keenya tokko nuuf qoode isiniif dubbiseen hin ga'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa isaa dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Hagayoonaa yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa like, share fi subscribe gochuun akka na jajjabeessan illee kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Seenaa gara biraatiin guyyaa boree hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.